Yooyaa akkam jirtu? Isin abbaa konkolaataa fe'aati? Moo isin konkolaachisaa konkolaataa fe'umsaati? Moo abbaa meeshaalee fe'amuuti? Yookiin immoo faddaalota meeshaalee fe'amuuti? Gaafilee kana hundaafuu dhaabbanni keenya Africa Logistics deebii gahaa isiniif qaba. Dhaabbanni Africa Logistics tajaajiloota akka konkolaataa fe'umsaa qopheessuu, meeshaalee fe'aman amanamummaadhaan daddabarsuu, akkasuma namoota meeshaalee fe'aman daddabarsan dallaalota yookiin faddaalota mala ammayyaa yookiin dijitaalaa fayyadamuudhaan abbaan meeshaa fe'atuu fi abbaan konkolaataa iddoo tokkotti akka wal arganiif haala mijeesseera. Maarree isinis carraa kanatti fayyadamuudhaan Africa Logistics app gadi buufachuudhaan meeshaalee fe'aman yoo qabaattan akkasuma konkolaataa fe'umsaa meeshaa karaa dheeraa fe'u yoo qabaattan karaa salphaadhaan appilikeeshinii kanarratti appilaayi gochuudhaan yookiin immoo information keessan irratti galchuudhaan meeshaa keessan feesisu yookiin immoo meeshaa namaaf fe'uu ni dandeessu. Meeshaa keessaniif qulqullina cimaadhaa fi akkasuma tajaajila hawataa tajaajila saffisaa karaa dijitaalaan meeshaan keessan eessa gahee garam akka deemaa jiru mana isaanii ta'anii yookiin immoo haala ammayyaatiin kan hordofan waan ta'eef rakkoon tokko meeshaa keessan irra akka hin geenye waadaa isiniif seenu. Kanaaf immoo bilbila as jalatti argitan kana yookiin immoo imeelii kana fayyadamuudhaan isaan qunnamuu dandeessu. Qaamaanis biiroo isaanii dhuftanii qunnamuu dandeessu. Africa Logistics for better life.